Egaa waan tokko yoo jalqabdan wanna kamuu haa ta'u hojii ta'ee nyaata ta'ee waan kamuu bismillah jechuu hin dagatinaa bismillah jedheetiin isin eegala viidiyoo har'aa jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya keessanii alaamanni sa'anamni keessan nagaa isiniin jecha kallattii mangala viidiyootti dabaraa. Meeshaan kun meeshaa obboleettii yookaan hordoftii takka biteedha. Uffata ijoolleetiif akkasumas bunaa sukkaara. Uffata akkasumas kophee siliphiin irraa kaasee jechuudha. Daasa mana keessa uffatan tana biteefii jira. Itti aansee mootu kun uffata muluu dachaa biteef jechuudha. Surreewwan jiinsii kootiin tun qarshii 950 bitamte. Egaa namoonni sarpiraayiz gochuu barbaadan ijoollee teessan, hawwata keessan, maatii keessan sarpiraayiziin maatii akkuma itti fufatti jira. Maatii qofaa miti yoo humna qabaattan oollallee sarpiraayizii godhuu dandeettan jechuudha. Hordoftoota kiyya hundaafuu viidiyoo kanaan garumaatti ilaala, laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Akkasumallee namoonni gaafii garaagaraa na gaafattan viidiyoo kolbatti dhageeffadhaa isiniin jedha. Maaliif ree jennaan viidiyoo san keessa waa hedduu dubbatamuu mala osoo viidiyoo hin dhageeffatin gaafillee heddummeessitan jechuudha. Kanaafuu viidiyoo garumaatti ilaala. Shaamizii tanallee biteefii jira. Uffata tuuttallee jechuudha. Viidiyoo kan muddamaan na horaabame meeshaan ergamuu fi namatti kennamuu fi dirqama makiinaa nonni jedhu guute jedhaniitiin dafee anufi kiyya seenee hin horaamne jechuu barbaadeeti. Shaamizii kana illee dabalataan biratti biteefii jira. Egaa uffata illee ta'ee kophee biyya keenya gizee bittanii akkuma humnaati jechuudha. Kagatiin hedduu qaalillee jira, ka jiddu galeessallee jira, ka rakasallee jira. Suni akka filannoo abbaati. Hundaafuu shaamiziin kunillee baay'ee takka bareedduudha isiniin jedha hordoftoota kiyya. Isillee biratti dabalee biteefii jira. Surreewwan jiinsii ijoollee jira qarshii 950 qarshii 800 haga 850 kan ammootu walirratti biteefii qorraa fi kun akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Ijoollee teessan gizee uffata bitiifi jettan waggaa isaanii beekuun dirqama jechuudha. Waggaa isaanii beektanii kophee faa gizee jettan lakkoofsa isaanii natti himtan isaniin booda rakkoon qabu bitee waan isin barbaachisa hunda isaatu bitee bakka takka godhee maatiitti isin erguu danda'a yookaan qaama maatii keessaa namni isin barbaadan dhufee isiniif fuudhuu danda'a. Mana irratti illee itti isin geessuu danda'a jechuudha. Hordoftoota kiyya hundaafuu tuttaa kana kun akkuma argaa jirtan kana walirratti biteef jechuudha. Kanatti qarshii 950 walirratti halluun isaallee bareeda ni ho'a laafaadha. Biyya qorraatiif ni ta'a jechuudha. Hordoftoota kiyyaa sagalee ammarra irratti hidhee dhiifame isiniin jedha. Itti aansee kanallee biraan dabaleefi jira. Kun immoo iddoo akka furdaadha beektanii saniif jaaladheetti dabaleefi kana tuuttaan sun akkuma jiru ta'e kanallee akka dabalataatti hedduu yabbuudha. Koofiyyaa qaba, kiisa qaba, bareeda jechuudha. Hundaafuu kun kana fakkaata. Kun qarshii 900 adda isaa jechuudha. Garuu carqiin hedduu takka yabbuudha. Akkuma argaa jirtan kana koofiyyaan isaa keessillee baqa meeshaa bareeda jechuudha. Isiniin hordoftoota kiyyaa kanaaf namoonni meeshaa naan jedhaa jirtan asumaa waan tokko isin jechuu barbaada. Meeshaa gizee bitattan hiriyoonni teessan bitatteef qofa yookaan namni isin beektan bitatee yuutuubii kiyya fuudhee isinitti ergee bakka karaa akkas ta'een qofa osoo hin taane jalqaba ofii keessanii itti yaada. Meeshaan kun na barbaachisa nan barbaachisu jedhaatiin yaada eegas booda erga mirkaneeffattan booda bitattan malee namnummaan godhee fi miti godhuu qabdanii. Kanaaf hubadhaa isiniin jedha. Kun immoo boodii jalaan uffatamtuudha. Akkuma argaa jirtan taana maal isiniin jechuu barbaadeeti. Anammoo hiriyaan tiyya waan tokko bitteef ka'ee bituu hin qabu jechuudha. Waan na barbaachisuu fi waan itti tajaajilamuu danda'u mana keessa waan na fayyaduu fi kiyyaatti yaadee bitachuu qaba isiniin jedha malee namni bitee fi miti. Kanaafuu namni barbaadan karaa waasaappiitiin na dubbisaa isiniin jedha. Uffata keessaa tanni lamatti bitee fi jira akkuma argaa jirtan kana. Namoonni meeshaa bitatuu barbaadan meeshaa ta'ee majalisa ta'ee uffata hawwatii ramadaanaa waan ramadaanaa wanta kamuu waan sarpiraayizii maatii keessan nama barbaadan sarpiraayizii gochuu barbaadan lakkoofsa kiyya yuutuub irraa fudhattanii karaa waasaappiitiin heluu jechuu dandeettanii. Itti aansee kophee tanallee maashaallah tabaarakallaa baay'ee takka kopheewwan tun sooliin isii garaagarummaa qabdi wal tarti jechuudha maashaallah. Kacadhisanii karaa irratti gurguramullee jira. Tuni garuu baay'ee takka bareedduudha jechuudha. Hordoftoota kiyyaa yeroo lamatti bitee fi kophee tana kopheewwan simbiloo kanarratti gurguraman jiranii tunniin garuu baay'ee takka kwaalitiidha dhiyeessee isinitti agarsiisa maashaallah tabaarakallaa kana fakkaatti. Gatiin isii qarshii 1800 jechuudha. Garuu kophee simbiloo kanarratti gurguramu ta'ee aga qarshii 800 900 haga kumallee jiraatu mala sanii gadillee jiraatu mala sanii akka fedha abbaati jechuudha. Hundaafuu tanniin biteefii jira 1800 isii lamatti biteefi maaliif birrii haganaatiin uffata ijoo daa'ima kiyyaanaa biti dachaa godinaan jette waan ta'eef kopheellee lamatti surreellee lamatti waa hunda dachaa biteef jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa dhiisee haadhumuu jedhanii isiniin jedha. Itti aansee sukkaara kiiloo 2 kunoo qarshii 135 kiiloo 2
biteefii jira. Akkasiin jedha hordoftoota kiyyaa bunillee jira buna kiiloo 2 akkuma beektanii kun buna maashaallah buna baay'ee akka qulqulluu ta'ee keessanitti agarsiisu. Buna gize jettanii jedhiseetuma bunaa fi guuraan isaa kan walqixa ta'u tokko hintu jira. Kana garuu guuraa takka keessaan fuutanii maashaallah tabarakallah akaawuu qofa jechuudha irra lollatanii. Kanaafuu hundi keessanuu namoonni sarpiraayiz gochuu barbaadan maatii keessan teemira ta'ee wanta garaagaraa kan ramadaanaaf waa hedduun nama barbaachisa sukkaara teemira ruuzis ta'uu danda'a duqeetii ta'uu danda'a waan barbaadan maatii keessan osoo isaan quba isin hin qabaatiin bittanii sarpiraayiz gochuu dandeettan jechuudha. Itti aansee immoo as biratti surree biteefii jira surree gosa lamatti biteefi jechuun bakka haga inni ga'e birri hagana jettee waan murteessiteef haga birriin sun ga'e uffata dachaa biteef jechuudha. Tuuttaayyuu yeroo lamatti biteefi surreellee jiinsii yeroo lamatti biteefi kunoo fakkeenyaaf surree kan akkuma argaa jirtan kana lakkoofsi hir'atu turre jedhee dikkoo nama waggaa 5 daa'ima waggaa 5tiif ka ta'u lakkoofsa tokko gadi iddoo dabalee bita jechuudha. Hordoftoota kiyya maaliif ree yoo itti baa'ate yookaan wajjala olaa cabsanii yookaan diqqooma jechuudha. Surreewwan tana baay'ee jaallatti ijoolleen tasoo kiisii gamaa qabdu tana baay'ee takka bareedduudha. Gatiin isillee wal tarte jechuudha. Tana qarshii 909 biteef jira jechuudha surree lama. Egaa hundi keessanuu laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa viidiyoo kana jechuudha. Namoonni viidiyoo kana dhaggeeffatan ijoollee teessan namoonni sarpiraayiz gochuu barbaadan lakkoofsa kiyya akka dabalaatti isin himaa duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 karaa waasaappiitiin heloo jettan ni argattan. Maal kana qofa meeshaalee mana keessaa meeshaa babbareedoo akkasumallee mootu farniicharallee dabalatee isiniif kan bitu ta'a jechuudha. Isin lakkoofsa kiyya fudhattanii dubbisuu qofa namoonni mootu qophii taatan jechuudha. Namni biteef osoo hin ta'in keessan amansiisan waan kamuu namni biteef waan kamuu namni godheef hin godhina ufitti amanamummaan ufii keessanii wanti kun boroo yoo galinaa tajaajila na fayyada jedhaatiniin bitadha. Akkasumallee gizee waa bitattanillee harkatti waa qabadha. Keessattuu shamarran biyya alaa jirtan eegaa jireenyi biyya keessaa baay'ee takka ulfaataadha. Gaafa galtan meeshaa qofa guurtanii harka duwwaa ta'uu hin qabdan jechuudha. Haga tokko harkarrattillee waan bifadha. Eegaa surreen lammaffaallee tana fakkaatti hedduu takka jajjabinna qabdi maashaallah tabaarakallaa. Akkasiin jedha hundi keessanuu waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa ulfaadha isiniin jedha. Laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Viidiyoo hanga isiniin dhiisu hunda isaatu laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Akkasumas yaada muraada keessan bakka saanduqa koomentiitti barreessaa. Egaa kana fakkaata isiniin jedha hordoftoota viidiyoon kiyya kanarraa kunoo akkuma argaa jirtan kana uffannillee kana fakkaata maashaallah tabaarakallaa. Bishaanitti haadhumu jedhanii akkas jedha maashaallah jedha hundi keessanuu. Silipperilleen kunoo as bira jirti wanni hafe hin jiru jechuudha. Kophee lama silipperii surreellee lama uffata qorrallee akkasumas uffata keessaa wannummaan dagadhee hin jiru. Kanaafuu akka itti tolu abdiin qaba jechuudha. Obboleettii tanallee bunillee kunoo as bira jira. Zayitii isinitti nimee zayitiillee jira. Leetirii 5 kunoo as bira jira. 950 jechuudha gatiin isaa. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata ture. Warroonni hanga ammaa na daawwataa jirtan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Warroonni immoo haarawaa gara chaanala kiyyaa dhuftanii sabiskiraayib godhaa jirtan laayik godhaa jirtan koomentii barreessaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa. Warri osoo sabiskiraayibiin godhiin laalaa jirtan immoo hedduu keessanii isin arguutti jira. Harka gatiin kennitanii viidiyoo laaluu qofa osoo hin taane wanti isinirraa hir'atu waan hin jirreef sabiskiraayib godhaa laayikii godhaa bira darbaa ana qofa osoo hin ta'in nama kam koo laaltan waan hin taane laaltaniin. Kanaafuu laaltanii geessanii sabiskiraayib yoo gootan rakkoo takka hin qabu. Namoonni immoo sabiskiraayib nu ta'uu didee jettanii barreessitan ni jirtan. Iimeelii hin qabdan isinii jechuudha. Iimeelii ittiin laaltan malee sabiskiraayib isiniin godhu isin laayikillee yoo godhu barbaadan isiniin ta'u maaliif iimeelii waan hin banaminiif jechuudha. Namoonni iimeelii hin qabne iimeelii banadhaa isiniin jedha. Guyyaa gaarii keessanaa oolaa ulfaadhaa galatoomaa laayik gochuun dagatinaa baay'ee.